Soba. Somnee dhugaa. Soba. Dhugaa siin jedhe barbaade. Dhugaa. As kenni ishee bilbila. Bilbila kennanii filkiin kenne. As kenni isheen allaala eenyutu akka bilbilte. Kennu bakka taa'e. Sarara fiigattaa. As kenni. Kennu bakka. Afaan kennu. Kennu. Miiras. Kennees ishee. Sirasii taa'e. Kaameraa keenya. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo nagaa jirtu nageenyi keenya lafaaf bakka jirtanitti simbiraa ga'u sinin jittuun jaaladha akkam jirtu jirra nutis sinis bakka jiraattan fayyaan keessan akkam nageenyi baraadha miti nutis nagaa jirra akkam alaamanni isaa namni maatii waatiin keessan hundi guutuu jira nutis guutuu jira keenya nu biratti fayyaadha hundi keenya nagaa jirra sinis bakka nagaa fayyaa taatanii sinii jechuu jaalannaa nagaa sin gaafachuu barbaadaarra. Itti aansuudhaan immoo yaa'u akkasuma warroonni viidiyoo keenya ilaaltanii sheer kompiliitii biitiin gochaa jirtanis guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Yaa'u galanni namaa rabbii gaditti guddaadha waan ta'eef wanta namni namaa godhu yaa'u waan guddaadha. Kanaaf immoo warri viidiyoo keenya nu guddistanii bakka amma jirru kanaan lafa amma dhaabbannee jiru kanaan nu geessan galata qabdu. Warri immoo viidiyoo keenya ilaaltanii akkasumatti bira kutaa jirtanillee galatoomaa isiniin jennaa maaliif laaltanii bira kutuun keessanuu galata qabdu garuu immoo laaltanii akka bira kunnee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa nutis yaa'u namoota baay'eedhaaf sheer kompiliitii gochaa jirra. Kanaaf akkuma yeroo baay'ee miidiyaa irratti ilaalla namoonni Oromoo ta'e yeroo baay'ee viidiyoo kana sheer waliin godhu maal waan akkasitti jira hin godha. Namni Oromootis akka saba biraa miti. Namni tokko tokkos hundi nama waliin qixxaatu waan ta'eef namni gimmaashni godhaatuma jira. Kanaaf gochuu keessaniif immoo galata qabduunis gochaatuma jirra. Lafa jirtanitti yeroo hojiirra jirtan yaadaa hojiirra jirtu yeroo boqonnaa qabdan yeroo waan kana laaltanitti iskiriinshuutii gootee bira dabarte rakkoo hin qabu maaliif namni sun haa guddatu jechuudha. Kanaaf akkasuma amma waa wayiitii kan dhufee samoona gidduudhaan badeetan ture baluu biraankii godheetan namni ture nan bade jidduudhanii har'aaf immoo deebi'eetan jira. Maalin deebitee kaasuu jechuun keessan oolu gaafii keessan gaafachuun keessan hin oolu. Anis baluun yeroo baay'ee biraankii narratti gochaa turte. Biraankii ishii narratti hojjette kana immoo anis har'a mo'achuun qabaa jedhee sana durallee viidiyoo hojjeteetiin ture viidiyoo sana irratti guddaa na ilaaltanii turtanii. Guddaa galatoomaa isiniin jedhaan ammallee galanni yookamuyyuu galanni keessan hin hafu keessaayyuu warri biyya alaa jirtaniif warri biyya keessa jirtan guddaa galatoomadha. Har'allee immoo baluu biraankii gochuu barbaada. Ani leefuun lafa hojiitti dhufaa jira. Amma baluu faan mana jiru. Ammaaf jechuun mana jiraatanii misaa akkas waan wayii jenneeti gara alaa ba'anii gara suuqii seenan jechuudha. Kanaaf haga isaan dhufanitti waan wayiitu naa dhufe beektanii oduman taa'u wanni wayii wanti xiqqoo wayii mi'a haga isaan achi gaanii as deebi'anitti waan wayii godhu laata dheetanan wanni wayii naa dhufe. Wanti naa dhufe sunis anama bilbila harkaa hin qaba. Bilbila harkaa qabu kana baluu irratti biraankiin hojjechuu barbaada. Akkam seetan fakkeenyaaf bilbilaan akka waan nama dubartii biraatitti bilbilu ani garuu dubartiitti bilbiluuf miti akka waan nama bilbiluuttiin zim jedheetuma haasa'a. Isheen alaa dhufaa jirtee miree namni alaa dhufaa jiru waan wayii rifata. Bakka akkam jirtaa maa baddee waan akkasii bakka hin jira miree wanti tokko tokko jechuudha wanti nama ittiin rifachiisa wayii akkasiin godhaa mee baluun maal akka ishiin jettu kanarratti mee isinillee taajjabaadha. Baluun hagama waan kanarratti hagama garifattuu fi hagama akkamuyyuu bootaan kennine waan kanarratti laalla jechuudha. Kanaaf nama zimjedhee tan akka nama janajjanuutitti jechuudha akka waan nama shamara wayii wajjin haasa'uutti tokkon immoo dubartii biraa wajjii wayiin wajjin taa'ee haasa'uutitti eessa jirtaa amma bakka misaadha kan galee nan dhufaan jira nan dhufaa iddoo akkanaatitti eegi maal waan akkasii jedheetiin haasa'a. Kanaaf immoo isin toora irratti na eegadhaa baluun dhufaa jirti waan ta'eef ala jirti. Asumaaniin ittiin qoqqeetaniin maal akka isheen jirtu laallaa isin immoo viidiyoo kee kana laaltanii akka inniif
adaraa keessan viidiyoo kee kana sheer kompiliit duwiti naa gochuu hin dagatinaa isinii jechaa na guddisaayii. Kanaaf immoo biraankii baluun tana dura narratti hojjechaa turte isinillee argaa turtan. Yeroo baay'ee na aarsaa turte dhugaa bakka jechuun dhugaa natti fakkaate jechuudha. Anis immoo waan kanarratti dhugaa akka ishiitti fakkaatu biraankii kana hojjechuun qabaa jedheetiin yaadee ture. Kanaaf immoo ammaaf dhufaa jirti. Bakka dhufaa jirti waan ta'eef toora irratti na eegaa ishee. Anis akkasatti bilbila baafadhaa toora irratti na eegaa. Bakka dhuftee jirti waan ta'eef heelo abeet nagaa akkam oolte jirta maa baddee hin baddee beekoo mooyi hara na eddee turte misaa dhafeen galee gara manan jiraa yoo jettan manan jiraa amma gara manaan gale misaa dhafeen gara manaa gale hin baddee maaliif baay'ee si yaadee barbeettaa homaa namaaf tasaa akka odide malee dhugaa dhime baay'ee namatti tola dhugaa. Maali? Nani? Nasılki? Maali? Koy, silin bilbilan koy. Silin bilbilan koy. Eenyutti haasoftan? Ishii kan jettu? Haara ijoollee beekti jiran. Mucaa wajjin haasa'aa. Mucaa maal iskee bilbila keenyallaa? Eenyutti haasoftaa? Taasuuf? Koy nama walitti kan bilbile maara qofa wanni hundi. Illee tole jawwee boota hojiitiin haa ta'u. Maa badde binaamina misaa nyaanna binaamina jettuuni? Maana yaamte fi? Maana yaamte? Daa'imni caalaa. Daa'imatu caalaa. Eenyutti haasoftare? Ani yaadu waan yaadee jirti. Eenyutti haasofta? Namatu naa dabalee. Namni eenyudha? Kan misaa sa'aatii misaa irratti maa galtee misaa maa wajjin hin nyaanne kas jettu kan misaa wajjin nyaattu qabdaa? Lakki mucaa wayiitti dabale. Lakki kaase. Ati maal manaa goota islaamsaa nyaatte hin deemtu akka waan manatti altee wayii mana teessu. Deemuuf bakka manaan baa jira. Maarree maa misaa of taree namaa wajjin goota misaa erga si gaabbasuu barbaadan achumatti si gaamanii? Dura waan sagalee keenya nagaamas achiin gara se'alan jira. Eenyu wajjin haasofta? Eenyu wajjin haasofta? Maa fuula shashafana taree kana laaleeban? Arabasma kan of ta'e salphattee nu salphanne. Ani maala salphate layi? Haa. Mutaan koo. Mee askee bilbila? Koy sittan kenna. Askeeni. Shii koy sittin kenna. Kaasu askee bilbila. Ishii sitti kenna. Eenyudha natti bishii? Eenyudha? Mucaa wayiitii. Mucaan kamiidha? Maqaa tana gaafattaati maal naa bilbiluu danda'u namni? Lakki mucaa miti bar dubartiidha. Lakki dhiira. Maa baddi binaamina maata dubartii dhiira kanatti dhiira hin jana jennu dandanaa fakkaata barkun qaataa sa'uu qabdee miti. Bakka ishee dhiifama. Dhiifamni maalidha? Kan maaliiti dhiifamni? Hayi in jaalatte moo fuuwadda? Dhugaas hin jedhan qoosiin kaasu hin kolfitaayi? Yoo wanno jette dana jenuu barbaadde yookiin jaalachuu barbaadde ammuma tana kinoo karaana siin baay'ipuu
Manatti natti feddu. Huu barbaadde? Immoo jaalachuu barbaaddeere? Jaalala si qabu moo? Maali yaree kan jala jantu ishii maali? Ushummaa qabdee jira. Ushummaa. Maali yaree kaasu? Misaa wajjin nyaanna maali yaree maal jechuudha? Ol jedhi bakki maa qaqqaanuuf taree? Maal gosiin jedhu ishii bilbila as kennan. Bilbila as kenni nan bilbilaa fi. Maal jettan bilbiltee? Nan bilbilaa fi eenyu akka taatee raga'u malee ni ibsu. Bilbila as kee kaasu. Bilbila as kenni. Viidiyoo jira. Viidiyoo maali? Kan maalitti viidiyoo? Biraanki. Ayaatti. Narraa ni nuti. Biraanki. Ani nama nuti. እስቲ አሁን ያው ስልክ የደወለ ስልክ ቼክ ማድረግ ትችላለሽ። ግን ብራንክ ነው። ካሜራ እያየሽ ነው። Lakkii sobaa kuni ati ugaa softee amman arginaa biraankiidha jettaa ugaa. Qaataa isaan jirtu si nama seete sagaleetti. ታዲያ አንቺ አጋቲ ማን ወሰንት ታሳንት ነው የሚለው ይኸው አሁን ምን ራከ ጅርጋ Lakkii ani si nama nuu qabe. Lakkii biraanki akkanaan beeku ani biraanki akkanaan beeku. Biraanki. Naalaala kabajamtoota jaalatamtoota keenya kanan isinitti meesun baluun agashiin karaa dhaa jirtuu fi agashiin geechuu fi agashiin geenya argitanii fi agasi ijoolleen dubartoota keessattuu akkana taatu jechuudha amala akkanaa kana qabdanii. Kanaaf baluu irratti biraankii ajaa'iba kan isin kolfitanii hin himne irratti hojjedhee jechuudha. Kanaaf argaa kun. Biraankii miti kun biraankiin jedhamu. Biraankii. Viidiyoo keetii mul'ata. Biraankii ajaa'ibaati kun dhugaa waaqayyoo maaliif argaa jirtan isin argaa jirtan ani gadi isin lakkisa rakkoon hin jiru laala isin ishiin gadi lakkisuun hedduun harkaa dileeti godhuu dandeessi waan ta'eef ani ammoo gadi isin lakkisaa ilaala warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaan jirtanis jalqaba isinitti agarsiisan ture silkii akkamitti akkan banadhee akkattan balbalaan kaakkaa tures kanaan nama tokko irratti naasofne haati mana abbaa mana nama tokkootiif haati manaa nama tokkuma miti hin beektu isin qaalee waaqallee na yoomuu kanaaf jaartiin tiyyaallee ishuma haati manaa tiyyaallee ishuma. Kanaaf biraankii kana mooyyuu har'a naa milkaa'ee jira. Viidiyoo kana naa laaluun isin isinaa sheer koppiliis naa gochuun dagatinaa sheer naa godhaa isin jedhaa kanaaf nageenya waaqa gaafadhu. Ta'us ta'uu baatus nageenya waaqa gaafadhu. Akkam bultanii naa jedhu. Kottu waan haariini. Kuni biraankii miti yaadda. Biraankiidha bakka biraankii. Egaa gaafadhu ishee ta'illee ta'uu baatu. Daaniin illee kolfaa jira. Viidiyoo waraabaa jira garuu. Viidiyoo waraabaa jira. Kaameraa? Woy maabiraatiin illee baddee turte yaa rabbi dhugaa na dubbisila. Ishiidhaa dubbachuu oduu maabiraatiin billee jette dhugaa waaqayyo. Maabiraatiin badee ture dura. Isheen harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii nuti nagaa jirra galata waaqa amma amataa kiyyaallee naaf gubee jira waan ta'eef waan haasawuu beeku waqaa. Nagaa gaafadhu kan argan. Nagaa jiree bara. Nagaa jettee aartii jechuudha. Bakka dhiifama naa godhuu noddu baluun naa sossoba. Daraa keessan gara keessatti naa sossoba. Naa sossoba natti mufattee irratti dhugaa jana janaa irratti seete immoo yoo kan isin beektan hin jana jenneen. Lakkoofsa irraa dileetti gootee natti agarsiiste. Kanaaf immoo akkasuma viidiyoo keenya kana ilaaltanii bira kuttinaadha. Sheer koppiliitti nu gochuun dagatinaa isin jenna. Namni tokko nama 5 namni 5 immoo nama 10 akka dabarsitan abdiin qaba. Sinan jaaladhaa. Ammaaf nama muddame gara hojii deemuufanii. Viidiyoo kana immoo nu ilaalaa isin jennaan baluun nararamna rakkoon qabu garuu natti mufattee garuu. Ifama naa goote? Yabbi ifama si haa goote. Hayyee horaa bulaa deebana guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.